Eebila 23 barkuma 2025 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaarraa oduu idilee saafaarraa qindeeffanne qabanne isiniif dhiyaanneerra. Oduu waliin ani Daandii Elamooti. Godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Toleetti waraanni maafiyaa PP saamichaa fi gubaatii manneenii ammeessuun ifoome. Dabalatasaaf Jaalii yaadannoo Oromiyaa. Waraanni murna PP godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Tolee ganda Gololee fi Tamsaa jedhamu keessatti manneen jiraattotaa ibiddaan gubanii barbadeessuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaa himanii jiru. Namoota manneen isaanii jalaa gubate keessaa muraasni maqaan nu ga'e obbo Jabbaar Alii qorqorroo baalle 65, obbo Jalduu Booressaa qorqorroo baalle 150 jalaa gubuun qamadii kuntaala 5 jalaa saaman, Alii Jifaar nama lubbuun hin jirre mana maatiin isaa keessa jiraatan qorqorroo baalle 70 jalaa gubuun qamadii kuntaala 10 jalaa obbo Laaqoo Xibabuu mana citaa tokko jalaa gubuun midhaan konkolaataa Ayisuuzuu tokko guutuu jalaa fudhachuun qotiyyoo 2 jalaa qalatanii nyaachuu jiraattonni ONM'f eeranii jiru. Gandichatti milishoonni adda durummaan qabeenya hawaasaa irratti saamicha daangaa hin qabne raawwachaa jiran maqaan isaanii Darroo Yaa'ii, Gugsaa fi Kabbuu kanneen jedhaman yommuu ta'an akkuma aanichaatti saamicha qabeenyaa irra darbee dararaan hanga ajjechaa lubbuutti hawaasa naannichaa irratti murna biltiginnaan taasifamu daran hammaachuurraan kan ka'e uummanni gandichaa karaa ittiin gabaa naannoo isaaniitti argamu magaalaa Adaadii tullee dhabee bobbaa fi gala dhorkamuun rakkoo haalaan yaaddessaa keessa jiraachuus itti dabaluun ONM'f ifoomsanii jiru. Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti jaleewwan PP hawaasa humnaan qabuun gara leenjii waraanaatti guuraa jiraachuun himame. Bal'inasaaf Jalwabii Biyyaa. Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti ergamtoonni PP ebila 16,2025 namoota maqaan isaanii Iddoosaa Waaqjiraa, Margaa Tamasgeen, Gammachuu Callaa, Abbabaa Oraa, Jaabir Jamaal, Kamaal Muusaa fi kanneen biroo hedduu bakka hojii isaaniitii qabanii gara leenjii waraanaatti geessuun maddeen ONM'tti himan. Magaalichatti jaleewwan PP nama leenjii waraanaa deemu tokko yoo geessan hanga qarshii 10,000tti argataa waan jiraniif hojii dhuunfaa irra humnaan namoota qabaa jiraachuun ibsameera. Kana malees kutaalee Shaggar Sitii adda addaa keessaa bifuma wal fakkaatuun dargaggoota ukaamsuun haalaan cimee itti fufee kan jiru gaa ta'u haalli sochii magaalaa keessaa daran sodaachisuu irraa kan keessa dargaggoonni mana keessa oolaa jiraachuu ONM odeeffateera. Godina Iluu Abbaa Booraa bulchiinsa magaalaa Mattuutti ergamtoonni bilisiginnaa qonnaan bultoonni lafa isaaniirra oomisha fedhan akka hin oomishne dhorkaa jiraachuun dhaga'ame. Yaalkennaa sabaa dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Mattuu jalatti kan argamu ganda Maddee jedhamu keessatti waqtii qonnaan bulaan oomisha qonnaa arfaasaa abdiin eeggachaa ture miira gammachuun guuteen eegalee jirutti jaleewwan bilisiginnaa ammoo ooyiruu keessan irra biqiltuu baala shaayee malee waan kan biraa oomishuu hin dandeessan jechuun jiraattota hedduu diinagdeen isaanii akka kufu taasisaa jiraachuu maddeen ONM'tti himanii jiru. Oomisha biqiltuu baala shaayee kanaaf bara darbee baajanni qarshii miliyoona 25tti bahee dhaabbate keessaa hundeen tokkollee osoo hin latin hundi isaa sababa gogee badeef jecha isintu dhaabbii balleessinaan goge waan ta'eef barana ammoo lafa keessan irra nuuf dhaabdu jechuun qonnaan bultoota oomisha qonnaa arfaasaa irraa ugguranii itti dhaadachaa jiraachuun ibsameera. Qonnaan bultoota oomisha baala shaayee kana morman keessaa namoota 50 magaalaa Mattuu gamoo Iluu Istaar jedhamutti yeroo darbe waltajjii waamanii namoota waltajjii kana irratti yaada mormii kaasuuf yaalanis sodaachisanii afaan qabachiisuun galchanii kan jiran ta'uun ifoomeera. Dabalataanis gandicha keessatti lukkeeleen sirnichaa dantaa dhuunfaa isaanii qofaaf jiraatan kunneen baajata waajjira gandaa ijaaruuf ramadame hunda nyaatanii fixuun dafqaan bultoota waldaan gurmaanii albuuda baasan irraa dirqamaan dhagaa ijaarsaaf oolu konkolaataa fe'umsaa 5 fi meeshaalee garaagaraa fageenya irraa uummata garee gareedhaan dirqamaan guursisaa jiraachuu maddeen itti dabaluun ONM'f eeranii jiru. Miseensi waraana bilisiginnaa kan maqaa farra riphee lolaan waamu tokko Lixa Shaggar mooraa waraana PP aanaa Jalduu keessaa ba'uun woboo naannicha keessa sochootti harka kennate. Jaannadhii Oromoo dabalata qabdi. Godina Lixa Shaggar Aanaa Jalduutti miseensi loltuu murna bilisiginnaa maqaa farra riphee lolaan waamamu tokko mooraa waraana Boonii jedhamu irraa bahuun meeshaa fi hidhannoo guutuun woboo zoonii giddu galaatti harka kennachuu ajajaan woboo zoonichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akkuma kanaan miseensi farra riphee lolaa duraanii kun simannaa waraanni bilisummaa Oromoo taasisaniif itti hedduu gammaduun kabajaa fi jaalala woboon namaaf qabu guddaa ta'uu hubadheera jechuun dubbateera. Gama meeshaatiin qawwee akkamaa tokko rasaasaa fi boombii
boombii harkaa qabatee kan dhufe yoo ta'u hidhattoota sirnichaa mooraa diinaatti hafuun diinaaf meeshaa ta'anii saba isaanii ajjeesaa oolaniifis waamicha oromummaa qabuuf gamanumaan dhaameefii jira. Mooraan sirna gita bittaa abbaa irreen hundaa'ee humnaa fi afaan qawweetti dhimma bahuun cunqursaa lammiilee irratti taasisuun of utubuuf ifaaju biltsiginnaan yeroo adda addaatti ilmaan Oromoo bakkeewwan hojii isaanii garaagaraa irraa aangoo isaatiin ukkaamsuun gara leenjii loltummaatti kan guuru yommuu ta'u kanneen fedhaa fi kaka'umsa isaanii ala butamuun hidhachiifamanii fi sabboonummaa haqaa of keessaa qaban kunneen impaayera dhiiga uummata keenyaa mancaasee nutis akka dhangalaasnuuf carraaqu hin tumsinu jechuun keessaa milqanii gara qabsoo uummata isaaniitti deebi'aa jiraachuun hubatameera. Oduu biyya alaarraa arganneen ammoo mootummaan Siiriyaa hooggantoota jihaad Islaamaa Faalastiin lama hidhe. Gabaasa guutuuf Jaala Caaluu Roobaa. Aangawoonni Siiriyaa miseensota olaanoo garee hidhattoota Falistiin lama kan baatii onkoloolessaa 2023 haleellaa Israa'el irratti Gaazaa irraa ka'uun raawwatan keessatti hirmaatan to'annoo jala oolchuu isaanii qondaalli Siiriyaa kibxata kaleessaa himaniiru. Ibsa Birgeedii Al-Qudus kennaniin Kaalid kan hojii jihaad Islaamaa Siiriyaa keessatti hojjetaman hoogganuu fi Yaaser Al-Zafaarii kan koree jaarmiyaa isaa hoogganuu guyyoota 5 to'annoo Siiriyaa jala turan. Gareen kun namoonni kunneen sababoota tokko malee to'annoo jala ooluu isaanii ibsuun akka gadhiifaman gaafataniiru. Qondaalli ministeera biyya keessaa Siiriyaa tokko hidhamuu kana mirkaneessuun garuu gaaffii ordoffii maaliif lamaan isaanii akka hidhaman deebii hin kennine. Maddi Falistiin Damaasqoo keessatti argamus to'annoo jala ooluu isaanii mirkaneessaniiru. Jihaad Islaamaa bara 2023tti haleellaa Israa'el irratti raawwatameen michuu isaa Hamaasitti makamee fudhate. Hooggansi haaraan Damaasqoo Iraan waliin hariiroo dippiloomaasii hir'isuun waraana biyya keessaa gara jabina waggaa 14 booda qoqqobbii dhabamsiisuu fi deebisanii ijaaruuf maallaqa deebisuuf duubatti deebi'u naannoo fi idil addunyaa Siiriyaa ijaaruuf abdii qaba. US Siiriyaa tarree al-duree qoqqobbii gartokkee gargaarsaaf ta'u akka guutee Reuters ji'a darbe gabaasteetti. Haalli jiru tokko gareewwan Falistiin Iraaniin deeggaraman fageenya irratti tursuudha jechuu ishee Reuters gabaaseera. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaarraa oduu idilee saafaaraaf qabannee isiniif dhiyaanne kan hangammaa ture. Oduu hame gabaasa guutuuf Jaalwabii biyyaa. Aanaalee godina Harargee lixaa jalatti argaman hunda keessatti milishoonni sirnichaa torban darbirraa eegaluun hanga guyyaa gabaasni kun qindaa'etti guyyuu gara qe'ee uummata Oromootti bobba'uun namoota itti dhaqanii argatan hunda ukkaamsanii konkolaataa yaabsuun gara magaalotaa aanaalee kanneenitti leenjii waraanaa fe'aa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Duulli ukkaamsuun leenjii waraanaatti erguu kun aanaalee godina Harargee ba'aa adda addaa keessattis bifuma wal fakkaatuun jabaatee adeemsifamaa kan jiru ta'uun ifoomeera. Yeroo ammaa kanas hawaasni maatii fi kichuuwwan ilmaan isaa humnaan gara adda waraanaatti oofamaa jiran kanneen osoo isaan lubbuun jiranii akka waan du'anitti gadda taa'uun biddeena gaddaan nyaachaa kan jiran ta'uu maddeen itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Koloneel Abiyyi Ahmad wayita gara bulchiinsaatti dhufee kaasee gadaa aangoo isaa dheereffachuuf jecha ilmaan hiyyeessaa faayidaa xiqqoo dura qabee goboomsuun akkasumas fedhii isaanii malee humnaan ukkaamsisee gara adda waraanaatti ergee kuma dhibbootaan ficcisiisaa jiraachuun ni beekama. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Aannaatti hawaasni dhukkuba kaanseriin miidhamaa jiraachuun himame. Bal'inasaaf Jaal yaadannoo Oromiyaa. Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Aannaa ganda Cooraa Kanaaboo jedhamurraa namoonni danuun dhukkuba kaanseriin qabamanii yaala dhabuun lubbuun isaanii darbaa jiraachuu maddeen ONM itti himan. Gandicha keessaa yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti namoota maqaan isaanii Warqituu Sanbatoo, Mitikkuu Gammadaa, Guddataa Jifaar, Zawudee Daggafuu, Mitikkuu Fedhasaa, Dassuu Fiqaaduu, Ayyaantuu Fiqaaduu, Tsaggaayee Amantee fi kanneen biroo hedduu lubbuun darbuun isaanii ibsameera. Akka ragaan waajjira fayyaa aanichaa irraa argame addeessutti dhukkubni kun aanichatti babal'achuun yaaddoo kan uume yoo ta'u rakkoo hanqina qorichaafis dhukkuboota xixiqqoo biroo illee yaaluuf akka rakkachaa jiran ibsaniiru. Miseensonni waraana PP3 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaarraa huboota harkaa kennatan. Kennaa sabaa dabalata qaba. Bahaa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa keessatti kan argamu mooraa waraana Biltsiginnaa Solomoon jedhamu irraa eebla 21/2025 loltootni raayyaa ittisa empaayeratti sabaan Oromoo ta'an 3 qawwee akaamaa 2 hidhannoo guutuu waliin qabatanii karaa nagaa wobotti harka kennatanii jiraachuun ifoomeera. Loltoota empaayeratti harka kennatan kanneen keessaa tokko mooricha keessatti qawwee fi hidhannoon irraa hiikamee adabbii irra osoo jiru
hiriyoonni isaa lamaan haala mijeessanii fi hidhaa keessaa baasuun gara qabsoo saba isaaniitti nagaan makamanii jiru. Akka miseensonni waraana PP duraanii kunneen jedhanitti mooran Biltsiginnaa shiraan ijaarame ifatti diigamaa jiraachuu himuun isaanis jalqaba mooricha keessaa oggaa buufatan baay'inni waraanaa nama 100 kan ture keessaa wayita ammaa moorichatti kan hafe nama 30 kan hin caalle ta'uu himanii jiru. Godina Lixa Harargee aanaa shanan dhuggootti qonnaan bultoota irratti reebichi raawwatame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaala Caaluu Roobaa. Lixa Harargee aanaa shanan dhuggoo Araddaa Rahaa jedhamutti jaleewwan sirnichaa maqaa akka isaan biyyaaf hin lolleef ijoollee keessan nu jalaa baqachiistan jedhuun eebila 2025 qonnaan bultoota hedduu irratti reebicha raawwachuun barameera. Qonnaan bultoonni reebaman kunneenis maqaan isaanii Aliyyi Bakaree, Amaddiin Aliyyi, Amaddiin Yuusufii fi Hamid Naa'on jedhaman harka duubatti reebanii deemuu maddeen ONM itti himanii jiru. Jiraattota kanneen erga reebanii booda mana isaanii seenuun meeshaalee mana keessaa jala caccabsanii kan deeman ta'uun ibsamee jira. Oduu biyya alaarraa arganneen ammoo Iraan walga'iin dhimma teeknikaa meeshaa nukleeraa irratti US Ameerikaa waliin taasistuu gara sanbata dhufuutti darbuu dubbatte. Bal'ina isaaf Jaalbooree Addunyaa. Walga'iin niwukileeraa teeknikaa sadarkaa ogeessaa Iraanii fi Ameerikaa gidduutti taasifamu sanbata akka geggeeffamu marii alkallattii marsaa sadaffaa Oomaan giddugaleessa taate mariisistuun akka geggeeffamu Teheraan kibxata kaleessaa beeksifteetti. Walga'iin marii teeknikaa biyyoota lamaan gidduutti taasifamu akka qaama marii alkallattii roobii arraa gama lameen gidduutti taasifamuuf ture gara sanbata dhufuutti darbe jedhan dubbi himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Bagey. Murtee walga'ii kanaa irra deebi'anii saganteessuu yaada Oomaanii fi walii galtee jila Iraanii fi Ameerikaa hordofuun akka ta'e dubbataniiru. Sababni beellamni kun darbeef battalumatti ifa hin taane. Teheranii fi Waashingitan eebila 12 irraa eegalee Oomaan magaalaa Muskaatii fi Room Taayilaanii keessatti marii alkallattii marsaa lamaa kan geggeessan yoo ta'u ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii fi ergamaa addaa ba'aa giddugaleessaa Steef Witkoof marii kana dursaa jiru. Oomaan akka jettetti marsaan sadaffaan sanbatatti qophaa'e ammas Muskaat keessatti akka geggeeffamu dubbataniiru. Mariin jalqabaa baatii kanaa magaalaa guddoo Oomaan keessatti taasifame erga pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bara 2018 waliigaltee niwukileeraa adda ta'e dhiisanii ba'anii as biyyoota lamaan akka diinaatti wallaalan gidduutti marii jalqabaa ta'eera jechuun AFP'n gabaaseera. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa